Maaliif sina abootu nuufis nuuyyuu abootu jedha waliif qofaa miti nuufuu warra kaleessa akkasitti dubbachuutuu beennu callimnee isin eegne kana nuuyyuu dhiifama godha Aljaziira nuuyyuu sinitti maangara kooti wallaahi sinitti balleesseen jira kanaaf aafii jedha keessootti deeffannaa nuu kenna nurka bubbulte dubbii maal jarara kuni kuno galmo nama kuma abdi basa galtu nama kuma lama wayitu dhaabataa jira jechuun mala kun jechuudha abdii gonde taataati abdii geeta jo abdii meetii bana namni dursee abdii jedhe akkas Mubarak Aljaziira dubbatu Mubarak jara rabbiidhaati ani ilma namaati eenyu keessan irrayyuu caaleetii miti ilma namaa kamiyyuu caaluu hin danda'u annama tokko waan hin ta'eedhaaf jechuudha isiniif galee kanaafuu hin dhaabatinaati taa'aati isinis kabajumaan jechuudha isinii galee taa'aati akkuma jechaa jirtan kanatti jechuudha pirezidaanti maammeen isaa taa'u atis taa'i isaak zeenuu atis taa'i ulfaadhaa kabajamaa rabbi ulfina isiniif haa dabalu dubbii kana immoo lakkii haqa jiru namni subatee namni kaleessa gara faallaatti na subate yoo jiraatee jedhe isa subate yoo jiraatee jedhe dhimmicha sana sammuu jechuudha yaada nu irratti dubbannee jenne sana dhugumatti akka miidiyaatti bocamee gad ba'e moo dhugaan isa kam kan jettu kana namni irraa waa barachuu danda'a tarii namni asirra 2,100 nu dhaggeeffachaa jiru kun tisiisa yookaa jaldeessa yookaa qamalee yookaa ammoo allaattii miti ilma namaati waan ta'eef dogoggora inni tokko dogoggorurraa barnoota fudhata ilmi namaa barnoota dirqama mana akaadamii seemee mana barnootaa dhaqeen fudhatu miidiyaanis bakka mana barnoota tokko waan ta'eef dhimmi kun akkamitti hubatame kan jedhu namni isaa baratuudhaaf waan kana bu'uura irraa kaafnee haa dubbannu jechuu barbaadeeti lakkii kunis hin dubbataminii wanti fedhe siina jedhamu jechi fedhe siina jedhamu hunduma isaatu fudhadhuu dhiisii callisiidhuma aafootu jedhii rabbumaaf rasuulii jedhii aafootu jedhii ija gurra qabadhuu kan jettan yoo ta'e jedhe dhuguma kun seera oromootti seera ilma namaatti seera amantaattis yoo ta'e jedhe fudhatama qabaa jettanii yoo natti murtanii jettanii nan fudhadha rakkoon qabu haqa isaa kana rabbi haa dubbatu jedhee san gama kootiin jechuudha isinii galee wallaahi isa dhugaan isiniin jedha haqni jaalalaa haqni obbolummaa haa dubbatu jedhee callisee dhiisa hammeenyaaf haa ta'u gaariidhaaf waan hin godhe jechuudha isinii galee lakkii ammoo waan kana hanga dandeenyu nuti dhaggeeffannee waan jiru kana haa hubatu namni kan jettan yoo ta'e haa dubbannu jedhee jennaan yaada kiyya faalleessuudhaaf kaatanii dhaabatan hundi keessaniyyuu ani isin caalu taa'aan isiniin jedha waan isin irratti murteessitan nan fudhadha dhuunfaa kootti eenyu oliiyyuu miti waan hin ta'eef jechuudha garuu akka isin karaa taan irra deemaa jirtan naaf ooludha jechuun barbaada galatoomaa taa'aa amma kabajaan Ande abdi riportii godhamaara moo narratti cufuudhaaf maaf akka ta'e hin beeku. Koppiliikii godhaa ijoollee koppiliikii godhaa meeta koppiliikii godhaa hin danda'u. Yaanni faallaa wayii jiru namni rabbiif jecha. Kun irratti jaalala akka jechuudhaa fi intanii agarsiisaarra riportii intanii waan hin Koppiliikii godhaa ijoollee koppiliikii godhaa caalu hin jiru gaati tokkirratti. Koppiliikii godha. Koppiliikii godhame waarningii agarsiisaarra narratti cufuudhaaf. Koppiliikii godha. Iyyaa waarningii wayiitu hin jiru waarningii wanti si gochiisu hin jiru asirratti wanti adeeme tokkoyyuu waan giraafik kontantii yookaan ammoo gaayidlaayinii seera isaanii waan cabsu waan hin taaneedhaaf waan tokko waan si godhuun qabu tarii atachitti waa wayiin fayyadaminii normaali asirratti wanti agarsiisu osoo asirraa waarningii qabaatte koomantii jalatti nutti agarsiisa sitti fakkaataa jira malee seerumaan deemaa jira ijoolleen koppiliin kaa godhanuu akkasii mudata koppiliikii godha ayyee Aasaa keenya aasaa ijoollee daa'imaan goonu nama 2,800 nu daawwataa jira maalirra akka geenyu baruudhaaf dhaabataa jiru lafti halkanii xiqqaate sa'aatii 7 ta'eera halkan keessa sa'aatii boqonnaatii sa'aatii rafeetiiti garuu obboleewwan keenya wal lolanii adda ba'anii nuti immoo boqonnaa fudhachuunis barbaachisaa miti gaariis miti nurraas hin bareedu ijoollee hiriyoota keenya biyya keessaa biyya alaatii dhaabataaru maammeen ifaan biyya keessa jirra warri kan argama teessanii kan isin jirtanu wanni mudatti waan baay'ee qaaniidha waan nama yeellaayisuudha namni meeqa tarii nu waraabaa irra sa'aatii kanan beekamaadha maammeen subachuu danda'u qabna obviously waan beekamu qabu maaliif yeroo jaarsummaan dubbatamu puush goonee garaa isaa keessaa akka inni dhiifaman goone gochuus dirqama hin qabnu maaliif waan barbaachisaa ta'e walitti himnee walii qulqulloofnee yoo deemne garaadhaa araaramuu danda'a. Baay'ee waan haqqii tokko isinitti himuun barbaadan namni garaadhaa wal jaallatu namni wal jaallatu yeroo wal lolu walitti deebisanii araarsuun baay'ee ulfaataadha. Waan beekaman hundi keessan hin beektu waan ta'eef yoo araarame nama dambo nama wal lolee araarame baay'ee isaanii beekna hiriyaa yeroo dheeraa ta'etti dhufa.
So waan kana akkanatti akka መጃጃልተን መጃጃል አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ጋር ትክክለኛውን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። እዚህ ጋር ምንድን ነው ፍላጎታቸው? ማሜን ድርቅ የሌራ ማሊቪ አንሀካ ኮን በርባዳ አቀው ብሉማን በርባዳ ወሊኛኔ ወሊ ዳራ በአልጀዚራ አባንግዲ ሀዳ መናኮነ ጀላ አረብ ሲሌራ ዶጎጎራን ይሰጠው ሰራፍ ይሰጠው ማሊፈ ከጀል ይፈመና ፈጋፈት ጀሌራ ኑቶር ጃርሳ በድፍን ተነስተን መቆም ሳይሆን ጉዳዩን ወዴት ነው መውሰድ ያለብን? በአንድ ድምፅ ተነጋግረን ወስነን ነገሩን ወደ ዙም እንውሰደው። ከዛ በኋላ ተመልሰን ላይቭ እንምጣ። ኦር እዚህ ጋር ነገሩን እንጨርስ የሚለው ነገር መውሰድ አለበት። እሺ ተናገር። አስቆም ይፈመና ወዴት እንዳባ ይሄ መጃጃል ሳይሆን ትናንትና ከአባቶቻችን ዋን አቦቲ ከኛራ ከሰባረኔቲ ዋኑማ አዳናኖን ቀቡ ዮከረኖ ብራንጅል ገርጊነ ለሞት ከላበቱ ገርጊነ መጣ ዋኑማ አዳናኖ ከኛ ቀቡ ፉደኔቲ ገዲባኔ የወላለታሪስ ጀሪ ሞቲ ቆሲ ንጫላ ቤጉ ዋንቶ ክኪ ከንቱ ሙራኑ በጣ ማሊ ቤታ ጃርሶል ከላበቹ ገንታ ከኛ ዳበኔ አራራ በርባቻ ዳበኔ ገሩ ወለቱ በቹ ቀብዱ አልጀዚራ ተንዴ ቢያመሳ ማሜ እምባፈቲን ዋንገራ ኬቲን ዱበቲኒ ኦቶን ታኔ ኬሶት ዱበና ኦልካኔ ዳበቹን ከኛ ኡልፊደ ኬሰን መሌ ወኒ ብራ ሂንጅሩ ሱሲ ዳበቹ ቀባኔ ሚቲ አኑነ ሚል ቢርጋ ና ድላይራ ኦልካኔ ዳበቹን ከኛ ከበጀ ኬሰኒ ፊ ከበጀኑ ቀባዳቲ አፊ ወለ ጀላ ኢሰቲሞ ሚዲያ ረት ዱቢን ኩምበዴ ሚዲያ ረት ዱቢን ዴቢያ jedhu kanaaf deebiin koo akka mubaarak musammaatti akka nama tokko jechuudha. Eeyyee miidiyaa irratti dubbiin badde nan beekaa namootaaf barnoota ta'aa jetti. Irra caalaan kamtu caala Maammed Aljaziiraa ati amma ulfina nuu qabaatte ummataaf ulfina qabaatte lakki wanni rabbiin caalte hin jirtu afoona lillaa dubbii koo mukeessaan naa laala jechuutu ummata miidiyaatiif barnoota ta'amu akka kana booddee miidiyaa irratti maanguddummaan hin ta'amne akka boru wallaalli walitti ka'ee nama kuma sadii irratti nama kuma lama irratti nuufa dubbatamu hin jenne barnoota ta'uu fakkeenya ta'uu gaariidha moo asirratti dubbatamee fatfatamee wanni biraas wanni naasaan yoo jiraatti nama harkaa baatee yookiin wanni namni itti dabalus taajjabus yoo jiraatti wal taajjabnee jechuutu barnoota namaa ta'a kamtu barnoota ta'ame asirratti dubbatamaa jira maanguddummaan eeyyee nama kuma shan irratti kuma torba irratti argineera maanguddummaan dubbatamaa ture. Amma immoo maanguddummaa keessoo galachuu kana yoo fakkeenya goonee barnoota yoo namaaf goonee dirqama asirra teenyee haasofnee namaaf barnoota gochuun keessootti goonee barnoota namaa gochuun barnoota hin taatu tarii keessootti obbolaa lama walitti madaa'e namni wal jaallatu waa hedduu walitti kaasuun mala namni wajjin dabarse waa hedduu waliin qaba kana fakkeenya gochuun dandeenyu namaaf kamtu caala immoo nuyiifis namaafis kamtu caala asirratti dubbannee ila kana qofaa miti yoo dubbatanii hajjiriin kan rabbii biraan hin dhabamu maaliif beektaa namni hundinuu haga fedhe uummata amansiisuuf utuu dubbadhu jennee carraa kenninee fi Maammed bin Aljaziiraa haga fedhe ituma inni dubbate onneen namaa rabbiin akka jirti sii galee onneen namaa rabbiin akka jirti yoo rabbiin jechuudha uummata kana jechuudha lubbunaa'uun kanas takka akka ituma haqa qabaatte illee irra Allah ni dafnu jechuudha. Wanti guddaan tokkoffaa rabbiin biraa hajirii argachuu lammaffaa seenoo obboleessa keetii saahiba keetii wajjiniin nyaattee dabarsite sii galee yeroo si saahibummaa keessa wajjiniin waggaa meeqa waan meeqa waliin dabarsitu nuusiinii waliin hin turre lola keessan qofa dhageenya miidiyaa irratti immoo waan dhageenya kottaa maa inni rakkoon keenne ajandaa finne yookaan bakka ormaatti yookaan obboleessi keenya jaarsi keenya obbo Abdii jedhetti manjaajaalii keessa gallee isin ajajaalle sirraayis dhageenye murtiin kan koo siif faayidaan qabu obboleessu murtiin kan koo siif sin kabachiisu ummanni miileenni duuniyaa kanarra jiru yoo jiraate yoon sii murteessa haqa qabda maamme ati dhuguma haqa qabde yoo sii murteessine summa wallaahi faayidaa sii qabu obboleessu waan siif faayidaa sii qabu tokkoffaa ati nama hayyuudha ሰውን የእውቀትን ደረጃ የጭንቅላትን ያስተሳሰብን ደረጃ አይታሰብ ሩል ለምበርቱ እኒ ለመፋ sheebidha namoota mubaarak hin uffata namoota kana wakkallee dhufne wal dhabdanii saatii sana jechuudha maaliif saatii sana tiruun bubbultee lafee taate yoo barbaadde sibiila taate dantaatiis siif maammeetti walladha amma sababa itti haadhaaramaa jirtaa dhuftu jira gabbaleessu fakkeessuu irra dibuun hin barbaachisu yoo
jatte hajrii argatte rabbiif rasuulii dheedhaati namni dursee afootu jedhe hajriin isaas mindaan isaas kabajni duniyaa akiraa isaasi dursa galmeeffamaaf wallaahi summa badda jecha komiti rabbii jettee yoo afoote miidhamine mee wantumti si ta'afume waan sirraa afulaadha rabbii sirratti namnas inama dhaabanna dura abdigeetachoo namni sadii dhaabatee kiyyaaniif abdiyoon si faallaa taatan hin jiru ol kaa dhaabadhaati ummata kana ilaala namni sadii nama laman caalaati yalla malee yoo dhaabadde irra caalaa Alaabadeen jira jiraati dugda yuura dhukkube yaa ilaahi. Maali abiyya? Wameeko tarii isin caalan beenu ta'a. Abbaa giddi tarii isin caalan beenu ta'a. Isintu seera beeka ta'a. Wallaala keessan seera barsiifattu. Boriifu. seera keessanii dhiibtanii akka wallaalummaa keenyaa Deemna. Fakkeenya kan ta'u kana ummataafis akka Oromoottis akka maaliittis fakkeenya haa taanu boriifu. Asitti hin dubbatannu keessootti dubbanna. Kan nu gargaaru rabbi isinuu nu gargaartu keessootti deeffanna isa kan rabbi aafii jedha fakkeenya isin walimachuutu hin ta'in isin aafii walii jettanii obboleessummaa agarsiiftanii keessoo yoo galchine boruu warri manguddootu kaleessa yeroo nama araarsu ana araarsu nama bira araarsu jaarsummaa tiktookii nurraa dhaabaa jedhaatu malee itti gammadee miti fakkaa kanayyi agarsiifne hadha adaraa keessan aafii jedhaa dursaatii keessaa nam tokko meeme isin eegaa jirra afaan keessanii waa biraa dhaga'uun barbaannu abbaa giddi miiti banee jedhime abbaa giddi miiti banaa filis namni guddi nama guddaa jedhee dattaa jirradha malee miiti banaa ilaali mubaarik abdii geetaacha'u akkuma sana kiyyaa pirezidaanti maammee waan kana jechuudha isaak zeenu waan kana jechuudha akka jaarsummaatiin osoo hin taane jechuudha akka dirqama jechuudha beektanii yoo waan kana yaada kana faallessee jedhe tuffii keessan akka waan qabu seera rabbii akka nama cabsee seera rabbii fudhachuu dideetti akkasitti na fudhachaa jirtu seeri rabbii seerri oromoos immoo akkas jedhe yoo ta'e wallaahi nama 2700 daawwachaa jira isaan haa murteessanu isiniif garaa jira miti yoo immoo akka ilmoo namaatti teenyee kaane dubbannee waan kana irra keenyee namni irraa habaratu dhiifamni hin godhamaa isa kan jettanutti yoo ta'e jedhe seeraan teessaniiti waan kana nu gaafachuu kan qabdanu kaanii dhaabachuutti murteessanii jettan akka waan nama tuffadhu wayii akka waan nama of guddisuu wayiitti isiniif garaa jira miti haqa koo kana naa argaa jedheen isitti kennadhee jedhe jaarsa taatanii erga fuuldura keenya keessanii jarjartanii miira keessa galtanii kaatanii dhaabbachuu miti of kolchaati akkasii miti wallaahi yoo dogoggora jiraadhe koomantii jalatti natti haamurame seera ilmoo namaa yoo ta'e jedhe jechuudha isinii galee dirqama immoo yoo jettanii jettan isinii olii miti waan ta'eef isin hin xiqqeessu waan isin jettan nan fudhadhaa jedhee sila dubbadhe irra deddeebi'ee dubbachuu ta'a waan ta'eef jechuudha. mee mahammadi obbo abbaa giddii dubbadhaani mee naan isaa tokko jaarsoliin banis abbaa giddii miitii banadhaa mee ulfinni kan rabbiiti rabbiin ulfina isiniif haa kennu jala sanyii maatii ummata jaaladha abbaa giddii banis gabaabsi warri dhaabbattan ta'a jalqaba an furadhee duruun furadhe an jalqaba go'ee galamuun furadhe gama kootii akka kootii garuu hiriyaa taatee fakkeenyaaf ati pirezidaanti maammees ta'ii mubaarakis ta'e eenyullee gaafa fuutu ጓደኛን yookiin riyaan kee maal sii godha si galee misiroo baadhattee mana galfatta yoollee diddee buttee fi galchita kabaja qabdi jechuu misiroon haqa qabdi jechuu si galee yoo sallee gochuu baate obboleessa kooti jedhee wal barsiisee isa wajjin waa hedduu waliin mari'achaa turre even jimmaa deemtee eegdee ni kaan nuyi jenne namni immoo viidiyoo edit godhaa edit gochuu danda'a garuu gaafa waa afaa keetiif ba'ee edit godhanii guddisanii fidu malee lafaa kaasanii akka jittaa tolchanii fidan jechi ba'ee ni jira kanaa jennaan kan koo rakkoon qabu hangama kootiin aan qulqullu idduun jaalladhaa nasa aafii jechuu akkam jabaatere an isa rabseera isa tuqeera isa darbeera isin hangaba keenya fakkeenya nu ta'a borwaa isin irraa baranna wallaala isin dhaggeeffataa jira karaa nu baasaa jenneen afoona lillaa jedha kan rabbii jaafi
namaaf jecha miti. Rabbii obbo yaa jara keenya akka jedhee maanguddoon wanni jaarsaaf tullumaan dhabani nama hin gaabbisiisu jedhama. Wallaala taanus harrii baasuu dhiibnus utisuu walii taanus hangafa walii taanus wanni jaarsaaf tullumaan dhaban nama hin gaabbisiisu erga jedhame Oromootu jedhee kan. Sini galee hin dubbannu jedhaan. TikTok kanarratti maanguddummaan haafuu jedhaayyii dubbataa jira maanguddoon kaleessa walitti nu dubbataa ture. Fakkeenya kan nu taanu himannee waan garaa keenya keessa jiru baafnee dubbannee utuu hin taane haafii walii jennee keessaan dhannee dubbachuudhaan fakkeenya haa taanu. Haqa keessan hin dubbattu waan baafachuu barbaaddan hin baafattu maanguddoo barbaaddan nu dubbateettan bakka barbaaddani waan maddaa yoo nu wallaala taane. Wallaalli kun immoo ol ka'ee dhaabatee isin kadhataa jira. Eeyyee isin kadhannee isin irraa dhabuu qabnu. Atakaaroo ana beekaa yoo ta'e malee wallaalli kun akka wallaalaatti waa isin gaafatee isin irraa dhabuu qabnu. Akka beekaa tokkotti tole jettanii irraa fudhattanii kaatan dhugaa walitti hin naqaalan. Isin galee tole jettanii irraa fudhattanii akka wallaalaatti buriifuu immoo waa nu barsiifatu. Erga isin nu jaala beektan immoo nu furaa ka maal wayi maal kan maal Mubarak. Mubarak, nagama sagaleen koo. Nagama Aljazeera. Ka'ee jaarsii waliif dhaabbachuun aadaa keenya keessatti guddanneen beekna yoo dubbii nammaattee jette. Garuu sadarkaa kanaanii miti dubbii sana adda baafatee dubbichi yoo walii galuu dhabame yeroo murteessuu danda'a. Kanaaf isa ammaa kana jechuudha. Hangama kooti wanti hin jechuu danda'u hin jiru. Sababni isaatis akkanaan waan jennetti kan isin dhaabbachaa jirtan jechuudha. Waa tokko iyyuu dubbachuu hin danda'u. Waa tokko iyyuu murteessuu hin danda'u. Because nama tokko miti nama lamaa miti sadii afur taatanii yeroo dhaabbattanu aneen iyyuu caalee waan hin taaneef jechuudha. Waan isin murteessitan tolee jedhee hin jiraan jechaa jira irra deddeebi'ee jechuudha. Jaarsummaan akka isii kana siyaada keessa galfadhaa please. Dirqama fakkaachaa jira wallaahi. Rabbii jedhi afootu jedhi isin jedha baleessoo. Haafii jedhi. Adara beekumsa keeti. Ilaali. Mubaarik. Mubarak. Nu wallaala ta'uu mala. Mubarak. Wanti nu jedhaatu kanuma. Nu hin beeknu ta'a. Si galee Muhammad. Aljazeeraa koo. Ati immoo dubbii wallaaltee tun taane nu miskiina kana laali. Warra gaa maanguddummaa taa'ee hin beeknu. Dirqamaa miti maanguddoo taanee si kanaan dura araarsinee yookiin immoo adda eegaluun. Nu laali wallaala kana. Nutti hin laalini. Dubbiin nu biratti badde isin biratti miti jedhaa jirra. Ana amma kanama tokkotti dubbiin nu biratti badde wallaahi wabillaahi dhaabachuu danda'an jiru. Jaalladhee miti ani. Anumti dhaabadhee mataanuu isin haafii walii jettanan. Uuqaa kanaa keessa jiru immoo akka obboleessatti amma baangitti majan nan jaalladha obboleessa kooti. An tolee jedhee fudhadheera jedhan miti. Tolee erganuu jette. Haafiin kan rabbiiti rabbiif jecha dhiifama maaltu wanni rabbiif jecha dhiifame himannaa keessa hin caalaa. Waa hunda caalaa hin beektaa. Afoona lillaa kottaa maaltu badee ture jenneeti dhannee ilaalla adaraa keessadha. Adaraa isin kadhanne abeet Aljazeera sadan eegaara. Abbaa giddii beektii banaa. Maamme. Mubarak rabbiif jedhaati abdii geetaachoo please rabbiif jedhaasi isinumti warri manguddooliin kun kabajamaa ulfaadhaa gattaa'aati aafootuu jennaati gattaa'ame isinumti isaa gundumti keessanu itta qillaa maqaa rabbiin isin qabee jira ta'a isinumti keessan ulfaadhaa kabajamaati ta'a. Adaraa rabbii jennee dhaabataa jirra. Rabbi kan biraan keenya araara keessan barbaannee dhaabbannee araara keessan argannee kaanii teenya inni nu dhaabbanne koo araara keessan fudhannee kaanii taa'uu barbaanna bar. Kun immoo aadaa keenya. Dubbiin dubbatamtu kan maali aafootu erga jedhameen booda dubbiin dubbatamu hin jiru bar dhumate jechuudha bar jedhama. Afootu jennaan gatteenya afootu jennaan gatteenya bar sana booda dubbiin qabnu dubbii hafe koo keessaan dubbatanna inni irraa. Googaa jiru. Nu barbaanna afootu keessan barbaanna. Akka obboleessaa tokkootti nu jaarsa miti akka jaarsaatti nu ilaalinaa beet. Akka jaarsaatti nu ilaalinaa. Akka hiriyaa tokkootti dhaqnee keessaa waliin dubbanna jenneerra maamme. Maamme wal kabajnaa si kabajnaa. Ayyee.
Kanaafuu inni nu dhaabbataa jirru kuni teenyee koo dubbii dheeressinee waan tokko gochuun dadhabne. Isin afootu walii jennaan aadaa keenya kun jabaan akkamiitu iyyuu namni fuuldura dhaabbannaan afootu jedhameefi jennaan ta'a aadaa keenya kun. Isaako hayyee isaako Mubaarik abdii keetaatu hundumti pirezidaanti maammee akkuma sana kiyyaa kiyyumaa obboleewwan keenya sirratti nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu. Kanaa oliyyuu jechuudha isinii galee wanti keenyaa waan arrabaa waa hunda godhamee wanti hundi dhumatee jira jechuudha. Stiil nan jira nama lubbuudhaan jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma kaleessaatti jira. Waan tokko wanti narraa irratti hin jiru. Isiniif galaa jira miti. Jecha nama tokkooti miti miliyoonni tokko biliyoonni osoo waammattoota fedhan irratti jedhe anaa miti ergamaa rabbiitu namni waa jiraa oole miti. Kanaafuu waan nama tokkoodha. Isinis ilma namaati anis ilma namaati. Kabaja keessan dhabee akka hin taane. Akka seera Oromootti dhugaa jirtu kana naaf hubadhaa jedhee jennaan erga tariitii dirqama dhiisiitii nu kabajiitii seera rabbiitiif jedhii afootu jedhi jettan miti. Ani rabbiif ergamaa isaatiif jedhee eenyuunu jechuudha nama natti balleessee jedhe hunda isaatu jechuudha afootu jedheen jira akka ilma namaa tokkotti akka ilma musliimaa tokkotti keessa immoo waan rabbiin haa murteessu jedheera galatooma kara wanti nan kan kooti jechuudha keessa fudhannee deemna ammatti abbaa lakkoofsine hangaafii qabaa kan nu walitti araarsaa jiru abbaa giddiitiif Muhammad Aljaziiraati koy Mubaarik dhaabbadhu seeraan beekna jaarsummaas teenyeerra yoo amma dhiisne jenne kan nu walitti araarsaa jiru abbaa giddiitiif Muhammad Aljaziiraati. Amma Muhammad Aljaziiraa nama hundaaf afootu jetteettaa afootuu kan kee taqabbaneerra nu hundaa'uma afootu nu jedhisiin jedhaa turre. Afootuu kan kee arganneerra akka obboleessaa akka hiriyaa tokkotti waan hafe wajjin dubbanna jenne. Abbaa giddiitiin isa walitti mufattanii jettan kana afootu nu jetteettaa gaaffiin keenya. Yaa jaarsaa gurra lama dhageessumoo nama ammoo wana natti mufates natti nama hojjiises hundaafuu rabbiif rasuulii daa'ee afootu lillaa jedheera. Abbaa giddi niitii nu bara. Maaltaa fi dubbatu jala deemte. Abbaa giddi niitii nu bara. Rabbiif rasuulii daa'ee jedha. Dhagaa jira. Nu guddisaa abbaa giddi. Abbaa giddi nu guddisa. Kan guddisaa. Isinoo maal jettaan? Erga isin jettanii eenyunu hangama kootiin jalqaban jedhaan jalqaba gama kootiin ana fuutu jedheera. Gama kootiin Ammas nu jedha. ammas afootu jedheera. Makiinaa ofaara waan ta'eef hin guddisinaa. Rabbi afootu siniif jedhu maanguddoo ta'aati keessa. Ta'a maanguddoo. Malibo milina adodi of tinu. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan jechuudhaan sheexanni gubate waan rabbii gammade alhamdulillah rabbil Amin. gaafa namni araaramu sheexanni hin gubata rabbiin hin gammade. Gaafa namni araaramu rabbiin hin gammada. Sheexanni gubate hadda jechuudhaan sheexanni gubate waan rabbiin gammadeef alhamdulillah rabbil alamin. Kanaafuu rabbiin obboleewwan keenya rabbiin walitti daawwachiisu nama rabbiin jechuudhaan sababa jaraa waan duniyaa kana sababa adda rabbiif rasuulidha jedhanii afootu jedhaniif rabbiin immoo rizqii hin yaadamne umrii hin yaadamne jireenya gaarii bultii gaarii rahmata isaa rabbii jalatti dhangalaasu obboleewwan keenya jechuudha. Waan argatanii amma hadda fayyaa argatanii duniyaa argatanii rizqii jechuudhaan rahmanni isaa aboo ardiirraa ol isiniif habaatu samiirraa isiniif haroomu jechuudha. Sababa rabbiif jechuudha. Adda jaarsummaa kana keessatti jechuudhaan namni amantii islaamaa illee hin qabne sabaaf sablammii illee kan afaan kana danda'us kan hin dandeenyes hundinuu dhaga'aa jira.